السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتوتا فجالتمتوني فردفتوني برسيسا ورما الحمد لله نغاكوت نغيني كي خنجار الله كبجادا بكتيرتن مرست نغاو اگا دعوتوتن كيا فيديو راكن كيساتي ونين سمبرسيسو جي بي واتساب برو هاروا كان 2022 كيس ابديت ہے حالا سلپمت داونلودی گودچو دن دیسنی فی اکسما یرو ابدیت سنگا فتیوکن یرو هارومسو سنگا فتیو چودا حالا سلپمت هاروم فتو دن دیسنی سمبرسيسو egaa daawwattootan kiyyaa jiibi waatsaappi firoon kun jechuudha waatsaappi hunda kan caaludha jechuudha isin gale egaa akkuma beekamu gosoonni waatsaappiidha baay'eetu jira jechuudha garuu waatsaappi hunda kan caaludha jechuudha jiibi waatsaappi firoon kun jechuudha akkasuma itti fayyadamni isallee jechuudha baay'ee tokko bareedaadha jechuudha hundumaa'uu adda addaadha isiniif baasa jechuudha isin gale egaa daawwattootan kiyyaa waatsaappi kana jechuudha salphumatti haala namni isinitti agarsiisu kanaan daawuloodii godhadhaatii hundi keessanuu banadhaadha itti fayyadamaa jechuudha egaa daawwattootan kiyya warroonni YouTube chaanaala keenya faarootaa tan baga nagaa dhuftan jecha barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya subscribe godhachuun dagatanaadha yeroo subscribe gootan barumsa asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notification san click itti godhaa achumata all ka jettu kayyadhaadha barumsan garraadhaa isin darbee YouTube chaanaala keenya jala seenaadha baradhaadha waan isin dhibee gaafii isinitti ta'e komentii jalatti nu barreessaadha maatiiwwan chaanaala keenyaadha immoo viidiyoo keenya like share gochuudhaan jajjabeessuun dagatanaadha egaa gabanumaan hanga barumsaan dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyatti obsaan nafaana turaan hordofaa isiniin jedha. egaa daawwattootan kiyyaa jiibi waatsaap biroo kana jechuudha bakki daawuloodii godhatan jechuudha chaanaala telegiraama kiyya irrattan gadsinii dhiisaa achirraa daawuloodii godhatan jechuudha isinii gale warri chaanaala telegiraama kiyyaadhaa hin bi'enne telegiraama keessatti galtanii achi booda bakka sarchii kanarratti jechuudha barsiisaa oromoo affeettanii barreessan jechuudha haala kanaan egaa chaanaala telegiraama kiyyaadhaa kanoo kana jechuudha asirraa daawuloodii godhatan jechuudha asumaan joon godhaatti dabalamaadha jechuudha isinii gale yeroo daawuloodii godhatan jechuudha akkuma waatsaappi kaan banatanitti ni banatan jechuudha waatsaappichi baay'ee tokko bareedaadha jechuudha isinii gale yeroo banatanii irra galtan haala kanaan isiniif jechuudha asirratti jechuudha matarratti akkuma argitan jechuudha bakka namoota chaatiitti walii barreessitan ka'umatti isiniif ka'a akkasuma bakka meseejiin gurubbiidhaa dhufu bakka gurubbiittis ka'umatti isiniif ka'a jechuudha isinii gale bakka meseejiin gurubbiidhaa dhufu seenuudhaaf bakka gurubbii kanatti kilik gootanii haala kanaan gurubbii qabdan hunda isiniif baasa jechuudha asirratti immoo hiriyootan keessan jechuudha kan ittiin walii barreessan isiniif baasa jechuudha asirratti wanneedha kuni stooriidha haala kanaan hundumaa adda isiniif baasa jechuudha ammallee jechuudha yeroo abdeetii isin gaafate haalli itti haaroomfattan jechuudha haalli itti abdeetii itti godhatan tuqaa san kilikni gootanii achi booda GBC tingis kajoon kilik gootu achi booda asirratti jechuudha updates kajoon jira irratti kilikni gootu achi booda haala kanaan waasatu isiniif jechuudha asirratti jechuudha update from web kajoon kilikni gootanii achi booda haala kanaan websaayitii isaan irra sin gashe jechuudha isinii gale haala kanaan yeroo websaayitii isaan irra sin gashe irra olini deemtanii jechuudha asirratti kun akkuma asirratti agartan jechuudha daawulood jiibi waatsaap biroo lastes version kajoon jechuudha kun amma versionii akira dhuma isaati jechuudha isinii gale kan amma reefutti update taheedha jechuudha asirratti jechuudha direct download jettu ni jirti irratti xawwaalee kilik gootanii xawwaalee update isiniif ta'a jechuudha akkuma argitan asirratti download fidee jira download irratti kilik gootanii haala kanaan update godhachuu dandeessan jechuudha yeroo update sin gaafate jechuudha isinii gale garuu ani ammaaf kan update taheen haaroosaatan jechuudha chaanaala telegiraama kiyyarra isiniif kaa'e jechuudha isinii gale garuu fuulduraaf jechuudha booda yeroo verjaniin haaroon dhufe jechuudha waan haaroofaa hoggaa fide inni ufuufuu update sin gaafata haala kanaan haala nama isinitti agarsiisa kanaan update godhachuu dandeessan jechuudha isinii gale egaa waatsaappi kana seetingiin isaa baay'ee tokko bareedaadha jechuudha ammallee onlaayinii keessan fa'aa dhufachuu barbaadan tuqaa sana kilikni gootanii seetingis kajoon kilikni gootu achi booda asirratti jechuudha privacy and security kajoon kilikni gootu haala kanaan hundumaa seetingii isaa isiniif jechuudha isinii gale amma raayit kana yoo banne jechuudha haala kanaan yoo banne amma sa'aatii nuyi shabakarraa itti baanee hin agarsiisu jechuudha isinii gale amma fakkeenyaaf sa'a sittaadha jechuudha isinii gale sa'a sittaa kan argisiisa malee sa'aatii seenne sa'aatii itti baane hin agarsiisu jechuudha
booda jechuudha isin galee. Ammallee asirra gad buutanii jechuudha yeroo namni miseejii isiniif erga jechuudha dogongoraan yeroo erge tahee eegumaa erge immoo yaada jijjiiree akka dileetti isin jalaa hin godhamne jechuudha. Gonkumaayyuu miseejiin isinitti dhufe akka namni sun dileetti isin jalaa gochuu hin dandeenyeef asirratti kan olaatii kan ni banne jechuudha isin galee. Yaanitti dileetti miseejis kan yoona raayitii ni bantu jechuudha haala kanaan. Booda yeroo namni dogongoraan miseejii gargaraadhaa isinitti erge deebi'ee dileetti gochuu hin danda'u jechuudha isin galee. Akkasuma yoo miseejii tokko ergee yaada isaa jijjiiree dileetti gochuu barbaade dileetti isin jala hin ta'u jechuudha. Kanarra deemaati isin ilaalaa jechuudha isin galee. Haala kanaan waatsaappiin kun waatsaappi baay'ee tokko bareedaa ta'edha jechuudha. Daawuloodii godhadhaati banadhaati itti fayyadamaa jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwataa barumsa birootiin haga walitti deebinutti viidiyoo keenya namni baay'een argee kan irraa fayyadamu laayik sheer gochuun dagatinadha. Waan hordoftaniif galatooma.